السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشياء مركبون جرّ جرتو ورّي من تابراتش جرّ جرتو هيا قبتو بقى جراتني سنين جرب ولا ينكيا بقى جراتنا هذا فيديو كان قرن من ياتو سوشيال ميديا ردي ما جرى فيديو سومالي وجدت مجاجال حاجة موقع ختسم مجادا إمكشجو كتسو كتشو جودا دائما يجودا سبيي والله العظيم haati qofti ilmetti odoo yaaduun taane ilmeen akka haadhaaf yaaddu akka simbirree waan funaannate walitti funaannate raasaa fuudhee galaanii jechuudha. Wallaahi yaa ilmee faayidaa qabdu. Ilmeen faayidaa qabdu yooma lafaa ol deemtu beeksifti. Rabbiin ilma bakka ga'u isa haa godhu wallaahi amantaa fedhes ta'u amantaa fedhes qabaatu. Wallaahi hin booyi kaleessa argee jechuudha. Akkaataa haati sun itti himtu argitanii turtan namni hin argin hin jiru jechuudha. Ilmeen faayidaa qabdu hagana lafa irratti nama igireef boru nama fayyadu jechuudha. Daa'imnichi kun jechuudha. Bakkaan rabbi si haa ga'u rabbi si haa guddisu ilma koo qaalii koo. Ilma biyya fayyadu rabbi si haa godhu yoomiyyuu jechuudha. Buleeyyan kiyya wallaahi namni ilmee lafaa qabdan kabarus egeree argachuu deemtan jechuudha. Ilmi akkanaa rabbi isiniif haa kennu. Tayoo ati gufte guftu, tayoo ati dhoobatte dhoobattu, tayoo ati beelofte beeloftu, tayoo ati rakkatte si wajjin rakkattu. Hin jirtii dhugaa rabbii. Daa'imni kun fakkeenya fotoo waalatti argate alumatti balleessee gala jedhamee yaadama malee afaanitti qabatee waan alaa argatee san funaanee galan jedhee tasumayyuu hin yaadamu jechuudha. Wam argate balleessee keessattuu zabana kana keessa ijoolleen faayidaa hin qabdu jedhee yeroo booyaa jirutti jechuudha. Surree ijoolleen man sila beeytedham daa'ima kanaa miti. Wallaahi surree wayitu jira. Surree widdiidha. Surree tana godhatee tumaani laal ati achi deemudha. Dhabee namni kun abbaan kiyyaan qabaa haati tiyya hin qabdin jettu yeroo ammaa kana jechuudha. Surree feestalaan irraa baasan takka hin yaadattani. Feestala luka godhanii akkasi irraa gad harkisanii jechuudha. Surree akkasii malee abbaan keenna faati teenna obboleeyyan tiyya duuba kiyyatti uffata qabdi daara qabdi mana keessa ho'aa gawwaa qabnu jedhee namni yaadaan hin jirtu jechuudha. Beericha daa'ima kanaa irra yoo obboleeyyan teessan yoo kabiyyaa isinitti asiman namoonni obboleeyyan hin qabne hin jiru. Ilmee mateessanuu haa ta'u yoo biyya isinitti asimtan mee waa keessatti ta'in xallaaqa. Dhugaa rabbii wallaahi laaziim na ajaa'ibee jechuudha. Sa'atii kana keessa rabbi bakkaan si haa ga'u obboleet ilma koo qaalii koo rabbi bakkaan si haa ga'u doktora biyyaa rabbi si haa godhu doktora biyya bira tarte ijoollee akkanaati ijoollee haati hiyyeessa abbaan hiyyeessaati yeroo ammaa hojiis qabataa jiru ka doktoriitis haa ta'u hin jira namni akkasii bakka guddaa gahaa jiru ijoollee hiyyeessaati. Rabbiin darajaa jaraa ulaa fuudhu ammas wallaahi beedicha kun akkan qalbii na cabsee wallaahi akkatti inni boo wallaahi daa'ima reefii ilkaan buqqisaa jiru kichuu daa'imman ammaan akkana yaada keessatti yaadaan akkanatti qalbiin isii cabde akkanatti boottu yeroo ammaa himimmaanuu hin jiraa himimmaan booyanuu hin jiraa jedhe yaani daa'ima sallaalee jechuudha. Daa'imni daa'ima booye. Anamma fakkeenyaa fi odoo waan irraa galanii rabbuu hin godhini haadhaaf abbaa tiyya wanti haadhaaf abbaa tiyyaaf yookaan abbaa obboleeyyan tiyyaaf abbaa manaa kiyya irra natti aanu jira ilmeen tiyya. Hin booyaa yoo jedhe wallaahi namni hin booye dhugaadha bakka waa du'anitti yoo sirraa waa badan yookaan yoo rakkatte dhugamatti hin boottaa. Namni bar rabbuma ofiituu kadhachuu boo'uu dhiiseera na fakkaata. Rabbi waa hedduu nutti dallanillee. Nama ijatu gogee garatu gogee waan inni isaan haa galuu didean. Na ajaa'ibessi hin beekan. Maal akka jedhu hin beeku.
Kanaaf obboleeyyan kiyya mucaa kana warri yookaan gargaaruu barbaaddanis ni jirtan. Namni yeroo ammaa waa gargaaruu irratti bakka gargaarsaa irratti rahmata dhabee jira. Hin jiru jechuudha. Namni nama gargaaru dhabamee jira. Abbaa rabbii isaa rahmata godhee garuu haati tun nama dhibamtuu taatee hiyyummaa irra ta'e akkas natti fakkaata. Hundas ilaaluu dhabus akkaataa mucaa sanii ammootu wallaahi dhugaa rabbii wallaahi nama raree jechuudha nama raree. Akkasii obboleeyyan kiyya wanni sooshaal miidiyaa irra yoo deemu waan kolfaa maalii kana odoo hin taane kana jechuudha. Silaafuu manni garba gurraachaa waan hin finne hin qabu. Waan hin finne hin qabu dubartootarra wanni inni hin dhufne hin jiru. Garuu uummata rakkataa akkanaa kana jechuudha. Rakkata akkanaa kana yoo fidan garba gurraachaa sanitti inni tola. Bar'uur qamanni gurraachi sun dhufee jechuudha. Addunyaan hilla qaallaqamte jennaani mataa miilli isii nama dhibe. Mataan gad deebi'ee miilli sama itti ol deebi'e. Subhaanallah rabbiin nu haa qajeelchu rabbi isinillee haa qajeelchu isiniin.